Akkam jirtan jechuuf akka maaltu jira haa ta'uti rabbiin warruma hafe nagaadhaan haa jiraachisu jecha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya taatee dhiheenya kana ta'amerraa dubbachuuf kan nama cinqu garuu dirqama dubbachuu waan qabnuuf akka dubbannuuf kan nu taasise hedduutu jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya hiriirri guutuu Oromiyaatti haala ajaa'ibsiisaa ta'een itti fufee jira. Keessaayyuu barattoota yuunivarsiitii irraa fincilli cimaan ka'een xiqqoo ummata keenyatti onnee horuuf yaale jira. Garuu gahaa miti. Maaliif kana jette jechuun keessa hin oolu. Hiriirri hamma ammaa taasifamaa jiru harki caalu kan barattoota yuunivarsiitii fi barattoota kutaalee adda addaa keessa jiran malee fincilli guddaan akka dur qeerroo Oromoo irraa sirritti ba'ames mul'achaa hin jiru. Dhugaa jiru walitti himaa deemudha. Isatti seenuu koon dura taateewwan hanga ammaatti ta'aman tokkos dubbachuun wallaahi billaahi waan ija keenyan arguu miti gurraan gaafa dhageenya nutti hin tolle kan miidiyaa hawaasaa kanarra baane baay'eetu jira. Onneesi cabayaa obboleessa kaleessa akka isin argitan sanitti lubbuu daa'imaa harmee maanguddoota balleessanii buqqisanii hayyee jenne ummatuma keenya gargaaradha ummata keenya gargaaraa jenne. Osoo isin argitan osoo nuti jirru ilma namaa mormarraa ciranii rarraasanii magaalaa keessan deemanii itti dhaadatan kanas arginee jirra. Falmadhaa jennee jirra. Kan kanarra jibbisiisa kan kanarra hama nama lubbuudhaan jiru wallaahi billaahi. Facebook irratti maxxansuu hin dandeessu. TikTok irra maxxansuu hin dandeessu. YouTube irratti maxxansuu hin dandeessu. Telegrama keessa yoo argite malee. Facebookin keenya ugurama, TikTokin keenya ugurama. Wantoota achitti ta'ame yoo maxxansinu nu uguree jira, afaan nu qabee jira miidiyaanis. Garuu kuni kan hunda caalaa afaan nu qabe. Wallaahi kan hundi keen argin. Nama lubbuun keessa jiru, nama lubbuun jiru kan akka anaa kana qabanii. Harka isaa qabanii, miila isaa qabanii, gogaa isaa akka horiitti nama lubbuun jiru irraa gaafa baasan argine yaajama. Yaa jamaa kana yoo ija keetiin argite maal jetta? Osoo inni u'u jedhu, osoo inni iyyu, osoo najjeesin, osoo lubbuun keessa jirtu, gogaa isaa akkatti qabanii irraa gadi muran. Lubbuun gogaa gisees irraa kaasan si keessaa baati yaa saba. Qaama kee kana yoo quncisan lubbuun si keessaa baati. Qaama isaa guutuu matarraa hanga miilaatti osoo inni iyyu gogaa irraa kaasan. Soba yoonaan jette kootu telegiraamidhaan si garsiisa. Hin boottaa akka nu boonnetti, hin gubattaa akka nu gubannetti. Ilma nama gogaa sirraa kaasuu miti milaacidhaan bakka tana yoo si biintan osoo lubbuun jirtu maaltu sitti dhaga'ama. Garuu mataa irraa kaasanii hanga miilaatti osoo namni kun lubbuun jiru gogaa irraa kaasan hangana gara jabummaan biyya san keessatti deemamaa jira. Hangana finxaaleeyyiin ilma Oromoo irratti gara jabummaadhaan balleessaa jirti jechuudha. Maal kan buqqaatitii bootta, maal kan qa'eerraa buqqa'uu fi rasaasan ajjeefamuuti bootta. Waan bareeda dhaama rasaasan ajjeefamuun xaasi godhan si keessaa baati nagaatti dhaamatte addunyaa. Isa kana hoo hin duune hin jiraanne akkam taata? Mee akkam taata? Akkana ta'aa jirta Oromoo quba qabaadhu. Miidiyaa irratti waan hin bahineef namni keenya afaan qabatee ta'aa jira. Miidiyaan afaan nu qabe gaafa isin hin jennu ragaa wajjin. Silaa Oromoon viidiyoo kana ija isiitiin hundi si argite gaafa san jaalattee osoo hin taane miira santu qabeetiniin gadi sii baasaa jechuudha. Dubbachuuf nama rakkisa. Kana akkamitti ibsitame yaa saba? Mee afaan kamtu sii dubbata yaa jiran? Nama lubbuun jiru gogaa sirraa kaasanii Oromummaa keetiif qofa waan balleessin. Dhaaba siyaasaa wayii keessa hin jiru. Waan wayii hin taane. Mee amma salphina kana akkam jennee himannaa dhagaafin keenya. Eessa jirta dhaaba Oromoo? Yaa Oromoo dhaaba qabna. Abaa'oo kafaa'oo. Where's kafaa'oo? Eessa jirta mee? Kursii eeggachuuf guyyaa filannoo qofa ol kaata. Mee riibsi agarraati baas ta'eessa. Hiriiraan uummanni baamaa jiru kanarratti jajjabina ati goote meessa. Paartii qabda Oromoo. Way paartii qabda. Paartii qabda. Hin dubbatta afaan qabda. Hin qabdu paartii. Takka bilisiginnaan takka hundi siitu. Maal godhaa maqaan?
Mina ragal maqaan ganda keessa teessee gaaf filannoof qofa viidiyoo gadi ba'u. Abbaa feetan na jibbita. Abbaan feete. Lubbuu ilma namaa jiraadhaan gogaa irraa kaasan sayyoo caalte qilee seenan. Oromummaan sunu qilee seenaa jechuudha. Lubbuu namaatu tursa. Yoo sababa isaaniitiif duuluu barbaadde. Eessan siin jee gaafa ofii abbaawwan kee eessa jirti? Gaafa ilmi isaa gogaan irraa kaafamu hidhaa sodaattee yoo isiin calliste aangoon isii barbaachuu dhuftu maalidha? Yakkas taanaan immoo afaan kenna qabannee abiyyi wajji jiraachuu dhagaa. Mootummaa akkatti guyyaadhiin gogaan irraa kaasu kana wajjin jiran ure yoo kan isaan callisan taate borisaan illee sanuma jechuudha. Gadi bahii dubbadhu Oromoof hojjetta taanan. Gadi bahii dubbadhu ibsa baasi. Maal goota itti gaafatamummaa fudhattee aangoo gubbaarra taa'uun dura taa'ee balu dura taa'ee balu. Hayi dura ta'a. Hayi dura ta'a. Dura ta'a lubbuu ofiitu baafachuu hin dandeenye. Yoo dadhabdee akka Jawaariif Baqqalaa kana deemiti gara biraatti waan sitti fakkaate haasa'i. Kana keessa jirra jechuudha. Oromoon barattoonni yuunivarsiitii guutuu Itoophiyaa keessatti argamtan galanni keessan jannata gurba. Kaleessallee abdii keessantu fincilli ka'ee mootummaan abbaa irree nurraa ka'e har'allee abdii keessaniin fincilli ka'ee mootummaan kun nurraa ka'a. Barattoota jalqabarratti bara maraa fincila kakaasu 90moota gizee nuti ijoollummaa yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Wallaggaa, yuunivarsiitii Haramayaa, yuunivarsiitii Arsii, yuunivarsiitii Maalii jedhamee fincilli kan kaa'amee uummata kakaasaa ture barattoota yuunivarsiitiitti. Har'allee isuma san argaa jirra. Jiraadhu gurbaa humni barate nama fayyada. Jiraadhu intala. Obboleeyyan keenya yuunivarsiitiilee adda addaa keessaa fakkeenya nuu taatanii fincila kaastan jiraadhaa gurbaa. Kana isiniin jechuu barbaada. Qeerroon Oromoo eessa dhaqechuun keessa hin oolu harki caalu. Qeerroon Oromoo inni kun hidhatti dararamee inni kun biyyaa baqatee harki caalu. Karaa dhabameetiniin hiriirran gammaa kan qorren hin beeka. Ani amma kan naannoo kiyyatti yoo si fudhe uksun billaahi laziim. Dargaggeessi ani wajjin kaleessa hiriira bahe. Dargaggeessi an kaleessa hojii jiru. Tokkochi ganda keessa hin jiru. Harki caalu hidhaa keessa jira. Harki caalu baqatee biyya badee jira. Sababa hiriira gaafa Jawaar hidhamee saniitiin. Dhugaa qaba uummanni keenyas. Kanaaf bifa jiruun kaka'aa wal kokaasaa iyyaa dabarsaa ammas callisuun hin barbaachisu. Barattoota yuunivarsiitii kana deeggaruudhaan sagaleen keenya akka ol ka'u taasisuu dirqamna. Maaliif beektaa? Uummanni keenya ammas buqqa'uu hin dhiifne, ajjeefamuu hin dhiifne, kan buqqa'e sun waan nyaatu argachaa hin jiru. Namni miidiyaan maqaa isaanii kaasaa jiru hin jiru. Namni sodaata naannoo san deemaa hin jiru. Ajjeechaan kun Wallagga qofaa miti. Shawaa keessa ciisa. As Arsii bahaa gara gadii kanatti, Arbaa Guuguu kanatti uummata fixaa jirani. Naannolee biraa akkasii, Booranaa akkasii. Bakka baay'eetti wantoota santu deemamaa jira. Fincilli har'a faannoon akka waan humna Oromootti qabduu mootummatti hirkattee uummata keenya fixaa jirtu kun dhugaa sitti hin fakkaatin. Hojii mootummaatti. Faannoon humna eessa baasiitii fuuteet Oromoo haala kanaan bukkisti. Faannoo miti. Maqaan faannoodha. Hojiin kan mootummaatti. Amani kana. Dhugaa jiru walitti himu wayya. Hin sodaatina. Kana gaaf jee lubbuu ta'e sarrasaatti kennuu miti. Waan dandeessu godhi. Yoo lubbuu ta'e sodaattes rakkoon akkami beektaa? Osoo mana teessee lubbuun kee nagaasii argatte rakkoo miti bar. Bor dhufe mana keessee nadha rakkoon amma. Rakkoon jiru guddaan nuti ala teennee si erginaa miti. Nutis iyyuu jirra. Garuu immoo nuti gaafa iyyinu kana maalirra dhaabbannee iyyina beektaa? Lubbuu keenyarra dhaabbannee iyyina. Biyya sanitti deebinee jiraachuu dandeenya. Isa yaaduu danda'uu qabda. Biyya ormaa biyya ormaati. Kanaaf uummanni Oromoo ammas bakka jirtuu ka'ii viidiyoolee miidiyaan hawaasaa maxxansuu dhoorke kana mootu bifa jalaatii waliif ergaa teelegiraam irratti fayyadama. Uummata keenya waan keessa jiru walitti agarsiisa. Hin dandeessu Facebook irratti maxxansu, hin dandeessu TikTok irratti, hin dandeessu YouTube irratti maxxansu. Adabeera amma miidiyaan kiyya hundi ugguramaadha waan YouTube kanarraaf. Isa kanarratti maxxansuu miti akkana tuquu hin danda'u na balleessa. Sagalee isii hanga xiqqoo qabu tanaa afaan na qaba. Engada TikTok irratti gadhiifnan TikTok na adabe, Facebook irratti gadhiifnan Facebook illee na adabe. Waa'ee uummata waan biraa miti waan machitti ta'ame viidiyoo machi waraabame isaan buufadhee gadhiise. Haala kanaan afaan nu qabanii jiranii rakkoo hamtuu kana keessa jirra. Hiriirri mootuu hedduu bifa ajaa'ibsiisaa ta'e yuunivarsiitii hundarraa deemamaa jira. Uummanni Oromoo ammas irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Warri alaa keessa taatanii sagalee ta'aa jirtan sagalee keessan jabeessaa itti fufaa. Kana jiru
sodaa tokko malee immoo haqa jiru walitti hima. Maa cal'iftee waliin jedha. Maali gisee akkana yoo dhaabni Oromoo saba kanaan taane yoom ta'a? Maali bu'aansa? Dhaaba Oromooti wanni jedhamu Oromoo bakka bu'ee akka rakkoo Oromoo dubbatuuf malee bakka san taa'ee akkuma Abiyyi kursii akka barbaaduuf miti. Kun haqa jirudha. Wal jibbina yaa saba. Kanuma isin dhaama nagaa tura.